Martinuu dansafi, Martinuu bedansafi, Martinuu bedansafi, kabeekuufi. Dhiirti duwwaa deemti akkuma dhalate. Duwwaa deemuun suni warra waliin jirru akkanooti wal ceeru nu goona. Nu ammoo waan xixiqqoo akkana bakkaawwatii jalaa ta'an keeyyanne nulle quumxumaa jilbaa olii kana naqannee yaana. Isaanii jireenya wayaa nu geessinee dhanne amma itti uffinyee akka uffatan barsiinyee dhiirti dhiira barsiichee dubartiin dubartii barsiichee biraa ta'e. Barii yoo nuti dhunnu fuun dallaloonii irra jira fuu ammoo mammaree irra ta'e. Aanan kana qadaadaan qabuun akkana muka fannisan. Yoo ati saatii 3-4 dhuttu tiitteen guutee qadaada ta'e. Tiittee kana fuudhanii akkanuma irruma aaduma irra akkana lafa godhanii hafe waliin si kennani. Aadaa isaanii keessa hin dhiichu aanan eegis kennan hin fixxaa'unte. Yoo ati hin fixin si dura lafa naqan sin fudhata. Waan kana qaraa dhageennee dhufu. Amma keessa hafe hidhiin dhooggattee tiittee hatarelle taaru hafe laafuuttee fixxa. Mucaan tokko ammoo xiqquma mee qomeedhaan baastee asis dhiinyee galla duute dheeree tu mee ennaa waaqa reqarqaa salluulli. Amma yeroo sawwama nutti hin fakkaatu. Ollaa tokko dhunnee mataa billaa haada namichi. Kuun jala ta'eera. Billuma isaanii nu dhunnee innaan keessummaa tana foo irra keeyaa jedhe jaarsi. Foon ibiddara nu gahan. Billaa haadu jiru akkana mataa irraa fuudhee qabeedhee si dura. Kuta qabate rifeensa mataa foo irraa jedhaa haxaataa foon kanya. Tala durraati yoo jedhanii abbaa manaa qaba yoo ati hin jedhini achuma si hamburatan. Ergaa waan jedhan akka malee sodaata. Akka ammaa kana salphisee illaa. Waaqa jedhe yoo jedhanii akka malee sodaanna namni akkasuma sodaata. Sodaan waaqa akka malee jajjattuu nama keessa. Wayyuu Holistic Media. Yooya akkan jirtan nageenyi keessan badhaadhaa babbaaroo fafayyoo kun Wayyuu Holistic Media akkuma isin kanaan dura beektanu Wayyuu Holistic Media sagantaa barsiisaa interview waan garagaraa qabataa isiniif dhufee ture ani akkuma isin beektanu keessummoota jajjaboo namoota waaqaa isinii dhiyeessaa ture akkuma isin nagafataa turtanii nama isi akka malee jaalattanu kanaan dura nuu fidi jettanu hin fidasini jedhee wadaasni galaardha fideesni dhufee jira qajeelumatti gara keessummaa kennaa deennaa isin turtii keessan waliin godhaa obboleettiin teessan qalamisaaq sagantaa kana hin keessummeessaa akkasumas ogeessi kaameraa kenna naawul gobanaan waliin jira turtii keessan nu waliin tolchaa. Wayyuu Holistic Media. Faarfattuu Xurunesh Geeloo ani maqaa yaamuun natti ulfaata nam hafuura akka malee kabaju maamii jennaani maamii baga nagaan dhutte mee hordoftoota Wayyuu Holistic Mediaatiin wal baraa nagaa fuudhaa eessa badde akka malee dhaas iyyaafatarani nagaa wal fuudhaa. Ani maqaan kiyyaa faarfattuu hojjettuu wangeelaa Xurunesh Geeloo jedhaniini ardhammoo fedhii waaqaa teete karaa miidiyaa kanaatiin akka nagaa isin fuudhu carraa argadhee jira bakka jirtanutti warri Kiristoosiin jirtanu eebbifamtanii jirtani. Guddoo namatti tola dhugaa akka malee galatoomii akka malee si jaalannaa gamanumaanii hordoftooti teennallee akka malee si jaalatti nu dhiyeessinu jedhaa turanii baga nagaa nutte waa hedduu ammoo haasaa keessa itti deemna eessa akka baddellee maarra ka jirtu haasaatuma yaana mee gooftaa kana fayyisaa kana maatiin fudhatte moo nama si dhugeesse. Ani gooftaa akkitti dhufeeni diqqeennaani gaafa ani xiqqoo haati tiyyaa seexanni qabe abbaan kiyya gara mana sagadaa fidee gooftaa dhugeeffatte akkasumaan gara gooftaa dhufne hangaafasii nama harka qabanii deemanuun ijoollee xixiqqoo waan wilillee wayii beekaa malee akka dansaa mirkaneeffadhe lemmeeku mana waaqaa keessa guddadheen daa'imummaan ijoollee xixiqqoon garuu mana waaqaa keessa guddadhe. Akkamii ammoo gara tajaajilaa dhufte carraa akkamiitiin gara waltajjii faa dhufte? An akkuma siin jedhe daa'imummaan sanbataa keessa guddadhe durii gaafa daa'imummaan sanbataa keessa jiru baay'ee faaruu jaaladha akka malee faaruun takka dhaga'e na jalaan baddu garuu wanni ansa'umaani wama kitaaba wayyicharra faaruu faarsan si'a yoosani guyyaa tokko waa akka konfiraansii jechuun baadiyyaa keessa karaa meeddanoodhanii lafa takka badee dhaqee konfiraansii namuma konfiraansii deemu jabbii keessa badee gula adduma tika keessa jiru yoo na dikanillee dikamuudha dhaqee fagoo lafa jiraattanurraa fincoarraa meeddanoo xiqqoo guddoollee fagoo moti karuma saatii lamaati akkam ta'e
Gaafa kana faarfataa Yaaqoob Bariisootii fi Shabbaraan Goobanaa kuni faaruu faarsanii konfiraansii kanarratti. Anwaa Anseo isaanii faaruu waan kitaaba qulqulluurraa faarsansa. Walaloo achumarraa fudhatanii? Isaanii faarsanii daftara dura ka'anii faarsanii. Faarsanii guyyaa kana galee boo'e akka malee. Konfiraansii takkatu bulee nadi kan jedhaa galee dikiisa sallee nama ollaatti dheedhee jala miliqee horii keessaa batee deemere. Horiin sun kama batee galchanii. Sanuu nama bulee gala? Amma jaarti takka ollaa jira. Isumatti miliqee gaafa san jalaa ba'ee galee guyyaa galee kanaan jalqabee yoo deemu yoo ta'e ullee faaruu tana akkamiin dhaggatan. Isi warri kun akkam faarseedhaa deema. Aduma akkana ta'u faaruu hin beekne faarsa ka'e. Kadhataa bo'aatuma waan kadhaalle hin beeku garuu fedhii akka malee qaba waan kana na keessa tattee. Adu akkas ta'aa deemuu yeroo murtaa'een duuba faaruu hin beekne faarsa. Horii gula deema faaruu hin beekne faarsa callisee. Hin baddu na jala faaruun tun. Numa faarsa na jala hin baddu. Namooti garii amma lubbuun hin jiru fooniin jechuudha. Warri gaafas an gaafataa ture. Mee faaruu sana morkataa jedhanii mucaan tokko amma lubbuun hin jiru. Aniin faarsa ati na caqasi wanni kun gini faaruu jedheen. Na caqasee eetii naan jedhe. Eessa dhageettenna ani hin beeku ani callisee faarsaa hamma maa akka ta'e hin beeku jedheen. Faaruu ta'uu isaatu namarraa adda baafatte gala? Mee caqasennaan na caqasen. Akka malee na gorse nama sun nama hafuuraallee. Waan faaruu eessa akka dhageette mee qaabadhu yoon ta'een takka waaqi faaruu fasi kenneera naan jedhennaani. Na keessa bultoonni hin faarsa quxuru 8 fa faarsa beekan. Faaruun tokko lakkoofsa 6, 8, 7 akkana qabdi. Amma faaruu sadi baatu. Akka kana amma midhaafatanii seefatanii adeematu gaafas. Horii naanni garraa dhooggaa faaruu faarsaani. Akkas jechuun loon gora naannigaa yoo bu'anu dabara een buusan. Kutaa qabadhee yookaan ulee qabadhee sallata qabadhee horii dhooggaa faaruu faarsa. Guyyaa tokkoon qabadhaa jaarsa mana kadhaa kennaa. Yaame waan jedheeni faaruu 34 mata'an faarsa. Na keessaan baddu maan godhaa jedheen. Haga kiyya akkanuma na laalee wanni ijoolleellee waan jedhaalle wanni isaa. Mee bakka ijoollee warra garee faarfattoota warra kana isaanii kennaatuma isaan faarsa nuutii naan jedhe. Faarse kanaan hin jenne hin geenne. Akkuma inni jedhe ijoollee faarfattoota garee faarfattoota tanaa kenna. Faarfattoota ede'amuu fedhee na dhoogganii hin qabadha gara ganna 5 callisiituma qo'adhu malee hin faarsitu naan jedhaniiran. Maafis dhooggan? Diqqoo jedhan. Diqqoo wayaanuus hin geettu atuma isaanii akka guddattee dhanuuf jedhee gizee ani hiddii akka harmaa godhadhellee hin jiran. Faarsuu fedhee warni keessa tararee baay'ee fedhii agasii cufa qaba jechuudha. Warri garee faarfattootaa kana ede'amuu fedhee waan hin tolchine hin qabu. Ollaa keessa faarsuu jalqabee sagantaa ollaa. Kwaayirii isaan silaa galtee amma? Hin galle. Aduun galee amma ollaa keessa jalqaba? Ollaa keessatti kiraaraanii obboleeyyaan yeroo sanii faaruu isaan waliin na jalqabsiicha jirti. Yohaannis Diqqaa fedhanii amma jaarsa mana kadhaa warra fincaa'aati. Isaanii Phexros Diqqaa fa'a obboleessa isaa fa'a gaafas kiraara akka malee dhahan isaan. Isaanii kanatti finna qabee gizee sanii yoona galgala faaruu galgalaa gaafataa barreeffataa gaafannaan akka ammaa kana nama yaamanu. Kun faarsedhanii hin kadhatan akka kana. Abbaa faarsuu gaafata? Nutti gaafata. Ollaa keessa dhiisi konfiraansumayyuu yoo deemnu qara dhandhee waan san barreessinee galfatiisaa dhanna. Dursinee waan nu deemnu. Nama duratti barreeffatee kennani. Achi akkana laalaa quxuriin kennanii hiriirsanii. Kanaaf jennee konfiraansiin ta'eera jedhanuu baadiyyaa keessa dura dhannee kennani. Akkasii jalqabe yoona dhaqaa kennata faaruu qabaa jedhaa yoona itti himanna.
naa kennani hin faarsa akka hin faarsu laalaatuma wanta nama keessa jiraadha. Aduma jedhanu adu akkasiitu guddataa dhufeennaani kwaarillee na fudhatte seene faarfattootallee keessa seene baadiyyaarra deennaa tajaajila. Akkas jechuun tajaajila dhamee hiyyaamanu garuu konfiraansii fedhiiteen nan deema. Lafa konfiraansii achi jira yoodhaani kaan. Nami affeerraa eegatii hin jiru. Waan affeerraa hin jirtu waa akkasii. Poostaallee hin jiru. Konfiraansii callaa wilii konfiraansii callaa deema. Konfiraansii achi ta'eera naani kaan jedhanne. Konfiraansii san dhandhaa yoo achi dhandhamuu hin tajaajillaa jennaa malee maanti nuu ta'a akkan nuu godhani wanni akkanaa jiru. Maanyaan maa'uun addee dansaa bullaa hin jirtu gaafas. Biyyee keessa bulle moo addee agabuu bulle moo wanni akkanaa jiru. Miilaan biyya eessa gara eessaa ta'e. Eegisanii yoona qeesse ilaas ottichaa fa'a namni ani jala guddadhe tajaajilaaf yoo deemanu qabatee namni naan deemu tokko isa fa'a. Karaa kanaan gara tajaajilaa yookaan gara madirakii bal'oo akkas dhufe waaqna qarqaaree achiin duuba ka faarfataa dubbaalee fa'aa walitti hidhamee isaa walilleen achiin duuba namni na dhaggee baratee jechuudha. Hooma waaqna keessa namni mi'eeffate akkasiin gara tajaajilaa gara waltajjii ba'e. Achiin gara kaasetii baasiisaa immoo akkamiin dhufte? Gara kaasetii baasiisaa yeroo sanii warri kaasetii nu dura hojii jiranii warri akka Alamayyoo gara Masqaleeffaa Dubbaaleenfaa jiranii warri nu dura Hannaa Ilaasifaa yeroo isii geettennaani ifumaani kakka'umsa afurrumaa waaqana keessa ka'e ammallee namooti baay'een adoo kaasetii yookaan jijjiirte. Kennaansa kana callittee wanni godhuurra ati maafi kaasetii hin baanye wanni jedha akka malee gaafatamaa ture karaa gumii bal'oon namni baay'een waan kana na gaafataa ture. Yeroo sanitti garuu kaasetii san hojiisaa fi aqamiin hin jirtu birrii hin barbaadanti birrii yeroo sanitti xiqqoo malee birriin xiqqoon sun garuu akka salphaa argantu. Namootaan itti dhiyaadhee beesee akka naa kennanu akka beektaa liqeeffadhe bifa sanii akka deebisuuf. Achi keessatti ammoo wanni tokko wanni chaalenjii na godhe maani ilmee durraatti birrii kennitee barii asiin fudhattee heerumteeni eenyu gaafattaa Naminuu nama amane jedhaniini nama birrii naa kenniisa ka'ee baay'ee gizeen dhoogganii jira. Nama ammoo birrii naa kenne kuni jecha kana injifatee naa birrii naa kenne. Birriin gaafasii birrii diqqoo akkas jechuun birrii 15,000ti gaafa qaraasan kaasetti wanni hojjetanu. Isumaa istuudiyoollee kaffaltee waan cufaa sanumaan fixatte sanumaan abbaa zaadhee galee kaasetti 1,000. Kaasetti kirriiti moo? Kirrii. CBCD. CD'n yoo kirrii ka duraa siin jedhu jira jalqaba gaafa garas dhufu birrii namarraa liqeeffadhee birrii 15,000 baatii basaa jedhanii nama tokko daawwati gaatte jira bakka jiranutti maatii fi waliin haa eebbifamanuu isaanii addee jirtanutti guddoo siin eebbisaa haadha jettu abbaa jettu waaqi isin eebbisu isaanitti bakka jechoota kana injifatanii birrii tana naa kennan haadha manaa waliin. Birrii 15,000 tana qabadhee nama lama qabadhee dhufee Finfinnee tana. Maan jennaani takkaallee dhufee hin beeku. Dhufi qaraalle tanuma ammallee ilaalchi yeroo san jirulle akka malee dhibbaa ijoolleen ilmeen durraa qofee deemisillee ulfaatti achi amma karaa hin beeku lafa hin beeku namni lafa nan mul'isee karaa istuudiyoo'an seenuu waan kanallee namni itti gahee qabu dubbaalee faarfataa dubbaalee isa waliin deemiisaa fi amma naaf inni diqqoo lamaan qofaan nutti ulfaatte. Jennaan jaarsa mana kadhaa bulchaan gaafas bunoo mixoodhanii bulchaan mana kadhaa kennaa finco'aa isa qabannee dhunne nama sadiin. Birriin 15,000 kiraayilleen tanuma. Keessan sadiinuu. Wanni nyaatanullee tanuma. Kenna sadiinuu. Cufaa amma teessan 15,000 malee nama 1,000 hunyeerra naan jedhe beeka bara 1,000 kaasatti hojjan jechuun. Teenne gaafas 15,000 suni nyaatille sanuma keessa
Wanni makiinaa kaffalannee dhandhee deebinulle sanuma keessa bulii asii algaa bulanulle sanuma keessa nu nama sadi algaa lama warri lamaa waliin bulaa an qofi bulaa. Bara kamii barri kun adu jennu? Suni bara 97 dhumarra hamlee keessa ja'a 11 keessa gaafas dhumnee dhumarratti birriin natti qaatte kaasatti sanii baay'isee galiisaa fi fixee waan coofa fixee birrii an silaa baay'isee galuun na hanqatte birriin 5,500 kaasatti gaafas takirrii sanii birrii 2 shilingiin bitan. Mana maxxansaa bakka shilingiin baay'istaa wamati qoomuni wanni godhatta kaasatti 1,000 baay'isee galuu fi birriin na hanqatte 5,500 gaafas nama waaqaa tokko duuba qumbii jedhanii nama shaakisoo tokkotti birrii na hanqatte sanii itti naa guutanii kaasatti 1,000 fidadhee galeeni guyyaan bulee horaa gabaa roobii saatii jaatti seenne bulee horaa saatii jaatti seenne iddoo warra kaasatti kana gurguruutti itti kennine saatii 12 fixan isii 1,000 san guyyuma isaa hobbaate baay'eedhaan nu galleeni maan guyyaa gabaati irlee sana akka waan duruu mal akkasii nutti maaniin beekan isii wanni akka kanallee miidiyaan jiraatee duratti beeksisa hojjetameen jiru godhee guyyuma san dhumattee galgaluma sani bariyyuma sani obboleessi gee dubbaaleen irra naa deebi'ee ammallee dhufee isii 2,000 maxxanse sulla guyyaa laman turre jiru akkasii ture naminuu aga warri mana faarfannaa dhaqqabu irra wal dhabu aga girgirriin kaatu jechuun natti ukkilinaa fudhatinaa naa jedhanii jiru akkasii ture waaqa galataa wanni harka waaqaatti keessa jira birrii taalle firraa deebisee liqaa taalle kuma 15 imma kama jalqabaatiin deebiti akkasi keessa ture gaafas bira guddoo gurguratan seetaat birri 8 irraa fuudhataa warri mana muuziqaa mana birri isaan 12 gurguran jedhanii fudhatanii garuu 18 35 la gurguratee jira waa akkasitti ture kama gurguratan dhufe kaasatti akkana nami reebee walirraa bitatu 50 la jedhe nami numa bitata ta guyyaa jalqabaa sanfaa mata duree isaa ka Martinuu Bedansaa fi Martinuu Dansaa fi akka malee albeemii jaalatamaa ture akka dansaa dhageenne lakkoofsa isaa waliin dhageenne hunduu guutuu isaa dhageeyaa turre Martinuu Bedansaa fi akka malee albeemii jaalatamaa ture albeemuma san keessa kaleellee yoo ta'e lachuma keessa Martinuu Bedansaa fi akka malee jaaladhaani marra kaatee faarsitee mee ergaa faaruu sanii mata dureen albeemichaa illee isa si'a esom mee waan faaruu sanii xiqqoo nu taphachiisi Wayyuu Holistic Media waa'ee faaruu sanii faaruu yeroo garii yoo gara namaa dhuttu yookiin waan jireenya siin duraa faarsitee kaatee jireenya san keessa dhutta yookaan ammoo jireenyuma yoo san keessa jirtu faarfatta jireenyuma yeroo san keessa jirtu faarfatta yookaan ammoo faarsitee jireenya san keessa dhutta faaruu erga akkanaa qabdi Martinuu Dansaa fi tana ammoo ani akalama walti faarsa jechuudha kasachuun barootaan amma dhufe eegii sanillee wanni baay'een akkuma san dansaa naa ta'aa dhutte yeroo sanii ammarroo ijoollee durraa ta'ee fi namaan itti hiiqee waliin faarsi ka biranna dhaggan cufa waliin naamatan waan kana keessa hin jiru nami waan keessa hin jirre kanami alaanaan jedhutu akka malee onneeti yamii wanni biraa ammoo yeroo sanii obboleettitti guddoo diqqoo chaalenjii wayii mudate qabeenyi wayii isaanirraa waan baankii wal qabate mana isaanii baankii wayii irraa qattee waa'ee kana akka malee keessa keena wanni ta'e kadhataa fi ture isaanii wanni kun ittuma cimaa deemte akka an fedhuun ta'e kadhaan tiyya turtulle
ariifattee deebitullee ansilaa kasii amma naa deebituuf kadhadhe wanni kun hin deebine. Jechi sun garuu yeroo san callaa hojjanne haga ammaallee jireenya kiyya irratti akkuma isaanii itti fufuu jira. Garuu yeroo saniif haaloti gisee sanii an keessa jiraadhe lansi kiyya na jibbul ka itti kudha bul namooti narra kaa'ulle maqaa hamaa naa kennulle maqaa an keessa hin jirre naa kenna waan ta'eef. Ilaalchi namaa yoo sanii bakka namu gitaara naa dhalle sababa sanabe an gitaara siin dha'u namu naa jedhalle jira. Yoo silaa san dhaga'ee faaruu dhiisa. Hin dheenye garuu. Oduma akkasi naan jedhanu bakka hin faarsan. Biwaaqaatti jira roomee ergaa roomee 8:28 irra. Warra waaqa jaalatuuf ka fedhii isaatti warra yaamamee fi wanni isaan irratti ucutti dansa'aa fi jecha jedhu kana dubbise. Hateetuuf haa ta'uu jirtullee cutti dansa'aa fi wanni jedhu ergaan gara jedhutti bakka jecha kana deebi'ee faarse. Jecha dubbii waaqaa dubbise kaani gara faarootti na jijjiirante bakka dansa'aa. Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kateetuu fi. Jennee faarsina abbaan manaa maamii faarfattuu Xuruneshiillee as istuudiyoo keessa jira. Yeroo hedduun beektanii yoo isiin faarfattuu kiiboordii taphataa fi kiraara taphataa fi nuti kamaani amma istuudiyoo keessatti nama jaallatamaa kanaan burra achumaan fuulallee abbaa mana faarfattuu jaallatamtuu kanaallee wal bartanii waliin faarfanna Martinuu bedansaaf jennee faarfanna. Wayyuu Holistic Media. Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kateetuu fi. Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kabeekuu fi. Adinatti bacatulle ijuma foraara bulle tamida debadulle taa'ee ooltulle dansaafi. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaafi Martinuu bedansaafi kateetuufi. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kabeekuu fi. Haadhaan tiyya turtulle ariifattee deebitulle ijuma deebiidhattulle kaalchee hanqattulle. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kateetuu fi. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kabeekuu fi. Naapolente naatulle lafa natti dhiisichulle namooti narra ka'ulle maqaa manaa kennulle. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kateetuu fi. Martinuu dansaafi Martinuu bedansaa Martinuu bedansaa kabeekuu fi.
jiruuti hanqadhadhulle addee yaade hanqadhulle hojiin naatee uudiddulle kiisinte yaduwwitulle martinuu dansaafi martinuu dansaafi martinuu dansaafi adeetuufi martinuu dansaafi martinuu dansaafi martinuu dansaafi kabeekuufi. Wayyuu Holistic Media. Akkuma dhagartanii akka dansaa waaqonfannee jirra akka dansaa istuudiyoo keessatti dhugaa hafuuraan teene faarfataa turre obboleessa keenya abbaa manaa faarfattuu Xurunesh guddaa galatoomii ammallee gara duuba deebi'ee dhufa nuti haasaa keenya fixanneen duuba dhumarra akka dansaa hin faarfannaa namoota biraa kan viidiyoon kun geewwamu sheer godhiisa hin dagatina sabskiraayib godhu hin dagatina gara haasaa keenya hin deebina haga hojii mishineerummaallee deenteerta kilippii isiira laaltanii jiraattanii kilippii sanirraa warra kun booshee micciirata afaan warraan beektu aadaa warraan beektu uffata warraan beektu atu akkuma isaanii uffattee jirta afaan bareedaa ta'aa ture bara sadii akka malee kilippii bareeda hojii ammoo akka kilippii sanirraa waan jiru nattan fakkaatu hojii mishineerummaati afaan hin beektu aadaa hin beektu uffani isaaniitu kirra akka malee garagara akkamii hojii mishineerummaa santi seente haga achi cufa hagam akkam deente. Achiin duraayyuu hojii wangeelaa guddaa hojjedha. Lafa baay'ee deemeera achiin duraa jechuudha. Mishineerummaati kaachi kana. Achi deemisan dura karaa baay'ee deemeera gara fakkeenya gara gannaalee kana askuula karaa waadaraati kaanee haga koonoo diida guddaa gurraa qorkeedhanii achi karaa ganiriisan jalarra miilaanii deemaa ture. Gaafas motorri kun lafan jiru galaana gannaalee irraa xixiixaa wayii akkana gaalee datanii gaalee sarara miilaan bu'an jechuun namni tokko gama ta'e muka gamaarra ta'e nalaal gadi laali yoo gadi laalte bisaansi jira baalaansi godhuu hin dandeettu. Xixiixaa ammoo hin tacho'a. Xixiixaa akkana tacho'a si jala akkana ta'a. Nama kaan laalaa Yesuus gooftaa nalaal meeqoo hin sodaatin namni kun Yesuus gooftaalle. achi ta'e kuu asii si erga ati ammoo gaalee tana taan qabattee kana jedha irra buuta. Karaa guyyaa 10 gisee an deeme miilli jala bisaan naqate ji'a tokkoof gisee ani kophee miilatti hin kaatin illee jira. Karaa guyyaa 10. Karaa guyyaa 10 miilaan deeme jechuudha. Kana wanni sii kaasee fi mishineerummaa waa asii tuxxeef jechuudha. Adoo achi hin deemin hin dura lafootaan baay'ee akkanaa keessa deddeemaa ture. Adoo gannaalee sana deebinee dhunnu nageelli irratti warra wangeelaaf dhufee akka kana achi karaa Keeniyaati warra Keeniyaa dhufee nageelli irratti wal argine. Nulle gannaalee lafa amma jedhe sana miilaan nadhee deebina isaallee wangeelaaf dhufanii nageelli irraa wal argine. Nu amma karaa harqalloo kanaan gaseennee nageelli irraa wal argine warra kanaan gaafa isaa wal simannee achi waliin turre warri kun akkuma galeen Keeniyaatti na yaamanii isaanii walii tokkummaa wangeelaa hojjetiisa. Eega kaasatti hojjatte moo wangeela yoona isaanii walitti naqannee ministirii isaanii walii wangeela tacho'aa ture. Laayifee ministiriidhanii warri kun isaan waliin wangeela hojjetiisa jalqabe gaafa ammoo achi deennu kana nama amma kitaaba qulqulluu na barsiise Paaster Ahmedin jedhanii amma biyya Ameerikaa jiraata. Nami hafuuraan waan jajjattuu na keessaa uume isa. Abbaa kiyyaa hafuuraati jedhee ittiin ceerfadhu. Akka malee jannooma waan jajjattuu na keessatti nami uume. Nama kana fuudhee achi na geesse warra amma qullaa yaa'u kana keessa. Nama wangeelaa fi na callaa muti warra waliin yaanisanii wangeelaa garee wangeelaa tana waliin fuudhee achi nu geesse. Gargarii kukkutee nama afuriin gargarii nu qoode ollaa irratti. Nu geesse. Gaafa kana guyyaa jalqabaa seennu kana jinka magaalaa jedhanu qaalootii mana sagada qaalootiitti boqannee gaafa kana maan nuun jedhanii namni tokko deemee warra sanii
aadaa isaanii afaa isaanii waa isaan jibba waa isaan jaalatanu akkanni deemee qo'atee dhufu tolchanii nama tokko nu dura erganiiran. Nami kun deebi'ee waa isaanii yoo nutti himu amma nami cutti nami nama waan dhaamattan qaddan cutti adreesii keessa waliin barreeffadhaa jinkaa kana keedhaadha. Dhaansa lafa keedhaadha. Dhaansa lafa keedhaadha. Hin deebitan fa'a. Maan achi hafuulleen jiraata waan jedhama. Ka haadha tiyya adaraa jedhullee jedhee ka ijoollee tiyya warri jedhullee jedhee namuu waan jedhuu fedhe jedhee yaane makina dhakaa buusu kanaa yaane gaafas karaan sinoon sunu yoo deemu karaa akka malee jajjaba karaa dhakaa karuma hin jirre nuun deema halkan deenne achi hin baane halkan afurii kadhaa gabuu kadhanne bokkee ganna afurii dhabaniiranu bokkeenni kun roobee waan kaaniin manni qaalooti kuni lafa duwwaa keessatti mana callisanii ijaaranii akka mana barumsaa doormii wayii godhanii hongeelee tokko callaa achi kaa'aniira namni hin jiru. Yoo dhufne boqannu addee tana boqanne raaqa hamaa keessa raaqa hamaa waaqni nu qarqaaree galgala cufa namuu if kennee jechuun bakka namuu sooroo if godhee abbaan du'e abbaan galigale nami wobaalle dhubamee du'aara hongeela du'is naa carra jenna gaafas hongeela irra du'uun carra adutu eeyyuu argadheeti jenna gaafa keessa kenna onnee akkasii kan gaafa kana achi deenne hongeela bakka afuritti hongeela akka jajjabaa hojjanne mana kadhaa bakka afuritti dhaanne keessa manni tokkochi ammoo addeen manni sagadaa tokko akka malee jabaate qorqoorroollee ta'ee achitti jaarrotiillee fillee yoo akkana jedhu guyyaa qaraa ji'a tokko teennee galle itti deebinee ji'a lama keessa teennee sadaffaa itti deebinee ji'a tokko keessa teennee akkasi guyyaa mana amma kilippiisa hojjedhu zuurii sadaffaarra warra waliin faarsa suni faarfattoota isaaniiti adoo gogaa uffatanii iyyuu faarfattoota isaaniiti dhiirti duwwaa deemti duwwaa akkuma dhalate jechuudha. Wanni qaraa chaalenjii nu godhee achitti guyyaa qaraa seennu cufarra diqqoo duwwaa deemuun suni warra waliin jirru akkanuuti wal ceeru nu goona. Nami gurdaan jira. Nama kalee waliin ka ime jira. Ka abbaa nuu ta'u jira hangafi jira. Bakka dhiirti nu waliin yaane diqqoo dheeratti wayii kiyaatte duwwaa deemti dhiirti. Han waliin yaane beekan. Nu ammoo waan xixiqqoo akkana bakka hotii jalaa ta'an kiyaanne nulle quumxumaa jilbaa olii kana naqanne yaana jechuudha. Wanni amma qullaa deemte akkana teeteen kun hin jiru. Isaanii jireenna kumaan seena. Lafa warraatti itillee isaan keessa gosa cufaa moti gochi tun gosa afuritti erga walii jiraata gosa arfaa walti jirtu tun ammoo cuttisi dimeen uffatti. Baacaan tun gosa as keessa hidhii tana keessa biyyee jechuun eelee murtee qarqartee hidhii keessa keeyatan warra hidhii baqaffatu kan. Mursiilee hin marxifatti homaa rakkoon qabu. Isin amma kan keessa dhatte? Gonkumaan kiyaan. Wayaa nu geessinee dhanne amma itti uffinyee akka uffatan barsiinyee dhiirti dhiira barsiichee dubartiin dubartii barsiichee biraa ta'e. Barii yoo nuti dhunnu kuun dallaloon irra jira kuu ammoo mammaree irra ta'e. Baranne haa. Maa isinii godhadhan wayaa itti uffattu kun chaalenjii godhatan. Wangeela isii harkaa fuudhanii garuu tawayaa kasoo. Warri qaraa nuti akka itti dhiyaanneeni isin barbaada dhunneen. Isin laaluu dhunne isin jaalanna mala qaxxitaa wangeelatti hintu. Isin eenyu kanu jaalattan jedhani. Eegii tana itti hinneen duuba isaan nu fudhatanii kanu caalaa isin jaalatu jira jennaan. Waaqisiin dade yookaan ka isin uume. Uumaa keessanii jira. Akkana isin midhaase jennee achi itti kenna yoona. Akka wangeela fudhatan waa'ee galatoomu waa'ee guddoo nu qarqaare wangeela nurraa fudhatanii adoo waan garagaraati warri muka jala bulaa addeen bultii muka jala addeen tee'anulle muka jala nuti
marsa lammaffaa inda'u mana fajaarreetti mul'in buyyoon qaban bisaanin qaban waan cufa qaban garuu fayyadamuu hin beekan qotoo cufa leenjinnee itti mul'inya akka lafa qotatan wanni isaanii loon qabanii re'een qabanii gama horiitti akka dansaa jiran garuu akka namaatti goma wanni san keessa hin jiran guyyaa tokko ammoo bakka waan achi keessatti nu qunname yoo sitti hime wangeelaa baanee adoo yaanu ollaa jira gosa isaanii salla keessa gosa jira gochi nama nyaatu ollaa kana dhunne amma guyyaa kana nu afaan nu deebisa nama tokko nu ammoo nama afurii tokkocha wangeela itti dhugeessu kuu afaan deebi nama sadiin hafe if keessaa waa kadhan yoo nuti amma ollaa kana keessa dhunnu raada jabbii jechuun amma addee jabbii irra tarteetti raaduma kuu eegee qabee kuu mataa qabee ibidda jala gabbisanii qabanii ta'aniin haga gogaa irraa hobba'ee kuu ibidda jala goola. Raada jirtuu ibidda qabanii ta'anii tolcha wayii tolfatan. Waan ka oo'a raadaa ta'an cufa nuti irraa dheenni achi kula irraa hin dhagasaa waan kana fixatan nun dubbisinaadhan. Waan kana tolfatanii moora wayii ilaallatan raati to eegisiin jittee qalanii achi duufoolle nyaatanii moora wayii ilaallatanii waan tolfa fixataniin duuba itti dhunne kwaanuu dubbadhaadhaan fixanneerra waan kana dhunnee amma itti haasayisa jalqabne paastarichi tokko nu waliin jira inni dubbatiisa jalqabe nu teennee kadhannaa mukuma dhakuma wayiirra adduma dhaggite akkana ta'e laallatteetu gaafa kana nami tokko na bira ta'e amma harki kiyya kun duuba akkana na qaqqaba furdinna kana yoo na qaqqabu kana isii nami kun maante kaa yoo ol ka'ulla na waliin ka'a yoo achi deemulle na waliin deema yoo naqee achi kulla taree ejjo addee jijjiiradhee dhufee ejjenne harkaan qabu hunniisu na tuttuquun yoo fedha akkas akkana quba kana galafaara jira kana na godha lisee akkana harka liipheedhu kana akkanuma na godha duruma deemaa dhaqee paastarichi kun fixatee yaada qabu namuu itti ta'e waan kaan amma waan jedhanii loo edaa neenqinurra adheera neenqa kana barbaada yaana bakka isin ko'aa jedhanii namni shani qawwee fudhatanii kilaashi qaban isaan guuratanii yaa'ani ada isaani karaa nu eegisa yaa'ani amma yookaan malee adii hollatanii amma ada isaani karaatti nu fixuu yaa'ani nun beenu nami ku amma gizee na qaqqabee amma nuti itti dhugeessine bira kaane kana nama afaan nu deebisu kana waa inni jedhe foon namaa akka malee mi'aa foo akkasii kunfaa akka malee mi'aa ani kami'a keessa beeka ka akkasii kunfaa akka malee mi'aa jedheen hamu namicha muummateeyyo ka akkasii kunfaa akka malee mi'aa isii asin nu dhiisaa deemaa jedheen paastarichaan jedhamu nama afaan nu deebisu kana nama achitti ka afaan nu hiiku nama isaan ollaa isaanii jiraatu ka afaan isaanii beekutti jira jechuudha nami kun waan kaan nutti hinne waan cufa nu himee waan inni kun jedheen kana nutti hinne adanni muddame amma nu dhiisaa deema isii asin nu dhiisaa jedheen fuutanii hin deentanuuni amma isa waan kana amma dhiphate mucaan tokko dhibame mana keessa hirkata adaa mucaa kana waa kadhannee mucaan kun afaan amaariffaan dhaga'a gara wittidirannaa wayii deeme galeera isaan achi gara gambeellaa kana dhufee as ture deebi'eera hasaaniitu mucaan afaan amaariffaa dhaga'a ada waa isaan jedhanullee dhaga'a waan nu jennullee dhaga'a mucaa kana waaqni nu kaasaara amma mucaa kaanti isaan qawwee guuratanii nu dura yaanaani namicha amma nuun deemu kana yaamee afaa ifiiniitiin warra kana karaa kanaan hin deemin karaa sitti himaa'anii mucaan xiqqaan kun karaa si akeekuuti karaa kanaan deemi dafa ammallee aariifadha yoo isin dhaban keessa garagalaani warri isin fixuuf karaa bahe neen qaadansuun baane isin fixuu baane kunoo dhumattanii dafa karaa kanaani gara nu katamaa xiqqaa tokko keessaa dhunne achi dafaa duraa deebi'aa jedheen mucaan xiqqaan ganna 10 gaa fuudhee nuun ka iraaqa keessa namichi dafa ka ariifadha ariifu waa inni akkana dhuuf nuun beeku adotee nama na dhibin nu gorsa namichi amma achi lammeessoo waan dhibin kwa na gula deemaa numa yaa
aribbee rukkee mati adoo akkanaatu katamaa xiqqaa kaan hin baane ada namichi muddameera kamalee nutti eegee amma dhunnee katamaa kaan hin baane ganaa waaqa galateeffannee bisaan dhunnee nyaata misaa wayii nyaannee nami lama mana hafee midhaan nu bilcheesseera eegi kana waaqa galateeffadhaa nuun jedhama. Waaqa galateeffadhaa nu har'a dhumannee oolle waaqaan nu oolche sababa isii dhumanna. Isiin dhiinyuu waan jennaani karaatti nu fixuu baanii silaarra sababa isii nu fixanii beetta namichi akkana siin jedhe foon kee akka malee mi'aa jedhee wani namichi besi qaqqabuu fitana. Hanganaa akkanuma namichi amma na bira jiru. Baay'ee. Nafa keessa osii yaa. Waa addeen hangafa na qaqqabe kaan cufa amma gana baay'ee. Namicha hangafaatu wanni isa gula deemaa akkana sitti tuquu kanaabe. Guyyaa lama oolee dhufee ammallee achi nu barbaada. Meet isiin diintuun sun eessa jirti jedheen. Dhufee deebi'ee. Dhufee deebi'ee barbaada. Addeen jiru barbaade dhufe. Naani na dhossanii isiin gara tiimii dhibii jijjiiraniiranii jedhanii. Ishi hin deebi'aadhaa deeme. Guyyaa tokko oolee dhufe ammallee. Bakka isiin gara biyyaa deemteetti deebitee isin dhutte hin finnaa jedhanii. Amma yoo kana eessas. Amma yoo kana nu waaqa nu qannu guyyaan nu hafe xiqqaa galiisaaf. Torbaan tokko caalu gaafa kana guyyaa aga shaniin caalu achi keessa buliisi. Torbaanuma tokko qannaa jechuudha. Guyyaa lama dhufee isa nu gaafate guyyaa ittaan siif hin nadhaniiranii. Ittaaniin sun kanu baanoon. Guyyaan eegirraa dhufee nu gaafatu kana bakka ittaan hin dhutti boru callaa oolti. Yosin dhutti achi finnaadhanii achuman nu eegedhanii. Gaafa kana wanni nu himanii mucaan tokko intala isaanii jaalate. Katamaa xiqqaa san keessa. Intala warraa sanii. Intala warra sanii. Fuudhii isaa walii galanii. Eegi fuudhii isaa walii galanii dhaqee warra himadhee dhufaadhaa deeme bira. Carraa buufata waggaatti carraa nama tokkorra bu'a. Maqaa gooftaati. Gaafa kana nu hima yoona mucaa warri wangeelee achi suni mucaan hin maraateedhaan. Nu yoona eegisanii waaqa Israa'elee galata fudhadhodhaa. Galle waa achi keessatti wanni nu qunname tokko kana tokko ammoo gizee qaraa seennu warri ala waan buluu fi mukatti fannifatanii okolee qaban isaan okolee kana muka bocatanii muka kanaatti loo elmatan okolee kana fincaaniin dhiqan fincaan looniiti akkanuma keessa shokanii fincaanii suma raggetti dura qabanii keessa jedhanii jissanii loo itti elmanii. Aanan kun fincaan looniidha foolee isaa. San callaa mootii aanan kana qataadhaan qabuun akkana muka fannisan. Yoo ati saatii 3-4 dhuttu tiitteen guutee qataada ta'eera. Tiittee kana fuudhanii akkanuma irruma aaduma irraa akkana lafa godhanii hafe waliin si kennani. Aadaa isaanii keessa hin dhiichu aanan eegis kennan hin fixxa'uun ta'e. Yoo ati hin fixin si dura lafa naqan sin fudhatan waan kana qaraa dhageennee dhuun amma keessa hafe hidhiin dhooggattee tiittee hatarella taarukka hafellaa fuuttee fixxa keessa yoo ati fixxu beeyni 50 keessa tuulamee jiruun ila dunuunfattee tu keessa mucaan tokko ammoo xiqquma enna mee qomeedhaan baastee Asis dhiinya gala duude reefati. Tu me enna waaqa qarqara. Salluulli. Aduwaaru dhugee nu garuu waaqa qarqaree dhodholee gurguddoo tana keessa be akkana ilaan aggaaruun. Wuma wani yoo if kennite lakkaa wangeelaa jechuun eenyummaa ifi dhabu jechuudha. Miira kedhaddaa eenyummaa tedhaddaa fedhii tedhaddaa wangeela jiraachuu jechuun hiika guddaa qaba. Nu amma yeroo isaa uumaa nutti hin fakkaatu. Ollaa tokko dhunnee mataa billaa haadatan. Mataa billaa haada namichi. Kun jala ta'eera. Billuma isaanii nu dhunnee innaan keessummaa tana foo irra keeyaa jedhe jaarsi. Foon ibiddara nu gahan. Billaa haaduu jiru akkana mataa irraa fuudhee qabeedhees dura qaba. Kanallee foon ibe. Kuta qabate rifeensa mataa
irraadha haxaataa foon kan nyaatu dhaddaa kan jiru bakka awwaasichatti hin ta'e nyaata. Maani na ijjeesuu itti amanta buuma maafi hongeelli waan jedhare maqaa kiyyaani waan ijjeesuu ladhuddanii hinduutaan jedheen jiru gooftaa. Kanaaf isin womaa isin hin godhu jedhebe yoo isaa maqaa isaati. Kanaafuu maqaa Yesuus ittiin jennee turneetuma nyaanna. Deentan jedhe. Sifa. Waa akkanaa keessa baane baay'ee waaqa nu gargaare. Wantooti achi keessatti nu dabarsine xiqqoo nu ulfaatu baay'ee jira. Intala durraati yoo jedhanii abbaa manaa qaba yoo ati hin jedhini achumas si hamburatani. Haadha manaas godhata. Kanaaf jennee nama waliin deemne sani abbaa manaati jennaan nu qaraan namni deeme nama afurii ijoolleen durraa garii haadhotii manaa namni lamaan waliin ijoolleen durraa ammoo gaafa salle manaan baafanne eegisan baafadhe nama nu bira jiru himanne alle paastorichuma na bira jiru himadhe abbaan manaa isaa isiille tuulle halka ammoo marruma isaa waliin bulluu fi mukuma jala rannaama ta'e akka nu walti aannee rannu aga cheek godhanu nu bira angala. Fanii adda baafata. Numa bira ta'anii qawwee qaqqabatanii nu warsanii ta'anii mati shayiidhaannee waan nyaatan hojjannee isaallee kennanee waaqa kadhannee lallannee sila namni addee buluu galaama ta'e isaan hin galan. Cuucca ganuu turan. Bakka yoona rannee dhaati walti aannee qaarannee nagaane jedhanii galaa qawwee guuratanii. Wanti akkanaa jijjiiranii xiqqoo garuu waaqi galatoomu lubbuu baay'eetti gooftaa argate. Awwaa isaanii yoo herregu eegirraa natti dhagi'ame wanni isaanii nammaalleen hongeelalleen marroo akka malee duuba jiranuu fi yeroo marsa sadaffaa deebi'een daa'u na seenee wanni isaanii yeroo kilippii waraabbattu jechuudha. Kilippii isaanii ijoollee warra dhiiraa heerumee asii hafuuree aga jedhu turesi. Maafi yoo isaan karaa kiyyaan baafaman ta'eeti yoo isaan jijjiiruu danda'e asumatti oduu hafee hoo haga jedhu sammuun kiyya gaste akka malee innaa wanni isaanii nama gaddisiichillee garii wanni nama gooti garuu waa'ee galatoomu midhaan guddattachi facaafame lateera amma eegii wal fuunee labbaa manaa kiyya qabadhe deemeera amma akka malee latti sun baafanteetti amma sukkaaraaf Afrikaan sukkaaraa achi baname karaan cufetti baay'ee baay'ee amma wanni duutiin jijjiirame akka dansaa jiran waaqa galataa. Wayyuu Holistic Media. Bakka biraalletti immoo mudannoon garaagaraa akkasii mudateeru ifa nama hojii wangeelaa keessa yeroo dheeraa ture mudannoo bakka biraa tajaajila wal qabateellee adoo xiqqoo irra haasonni natti tole. Mudannoo baay'ee qaba waan keessaa yoo sitti ammoo gaafa tokko gara Keeniyaa keessa tajaajilaa fi Keenyaa keessa lakkuma Itoophiyaa kana bal'inaan tajaajila naafi akkuma manaate jechuudha Keeniyaa wantoota ta'e keessa guyyaa tokko sii kaase. Isollo lafa jedhanu gara martii odoo deennu isolloon karaa Naarobbii kana gubbaa jirti Marsaabeet irra taranii isolloo dhunnee achiin gara martii akkana keessa seenani adoo achi deennu lafa akka malee hantuu latti halkan amanuu dhiite gara sa'aatii afuriiti makinaa nuti deennuun baatirii isaa bate halkan sa'aatii afuritti muluu hammaate balee wayitti nu dura jira baleen tana danda'een taruu makinaani. Karaa makinaan karaa saate maroo baatiriin kanne baatirii namni issu tanaan deemanii akkana baatiriin durii takkan jirtu akkana qabanii amma namni moobaylii barate malee durii baatirii jira asibiilaa fa'i akkana isii tana gama gamaan gubbaarra ejjanii akkana qabanii fi deema makinaan adoo deemu karaa hamaa balee hantuu dhunne amma dhunne innaani namni oofuu jiru amma shufeerirraa fuudhee paastorii Ahmadii kana. Innamma nami qaraa marraa'ee nuun deemu isaa dhufee qabate waan kaan dhaggeennaani nami cuttirraa bu'aa nuun jedhe. Hangabbinaa keessa jira isa bira. Bu'aa jedhe nama dhibiillee na bira ta'e buute tulle. Irraa bu'aa yoo tare yoo as keessallee hafe bakka wangeela irra du'e bu'aa isin marti nuun jedhe. Jennaan amma nami cutti bu'e. Ka garii sodaate latti lafa waraabessaati. Kas jechuun bineensa hamaa achi jira.
ammallee nama warra adamu nama jeesu jira achi keessa. Warra gara reendilii jedhanii Keeniyaa keessa warra jajjaba. Amma nami cutti bu'ee nami akka malee rifate. Amma balee tana namuu wal qaqqabee akkuma ta'e namuu miilaan bu'ee ammoo akkana dhee yoo ati duutellee sima waliin du'a hin bu'u si biraa jedheen. Bu'ee dheerna kadhatte dadhabii hin bu'u. Yoo ati wangeelaa duute nu ahoo. Yoo hin duunu waaqni nu dabarsaa bakka du'aalle ta'e walumaan duunaa dhee hafee an biratti. Amma yoo inni makinaa kaan kaasa akkana jedhu makinaa waa habbaaree gama buusen beennu makinuma gama jechuun ziqqee callaa dhaggine. An keessa waan jiruuf natti dhageessise. Makinaa baleen beeku wanni bal'oo akkana. Dhakaa diqqaa tokko akkana jira. Inni lawuma kana akkas yoo danda'e irratti waan kana goommaa duraa kana yoo sanirra buuse akka ta'e aayidhaati inni kaawwanni godhe. Kama gama buuna dhaggine. Wanni ergamuma waaqaa tabbaaree gama nu buuse jechuudha. Waan dinqii akka malee waan baasaati. Nami cutti gana galateeffanne ilillinya halkan kun osaatii afurlatti dukkana iseen hin jirtu baadiyyaa keessa katamaa biratti deenu biraan hin baane waa galateeffanne bakka odoo eeyyinuu makinaa kan tachaane ammallee baattiruma ta'an middaa qabanii gara katamaa itti deennuuti hin baane guyyaa kana bariyyaa tana wangeela achi keessatti osaalatti akka malee xaxxoo imaanoti dhibiin qabanteetti wangeela haasonne. Namu akkuma kaan gareen guyyaa kana amma nutti ka'an akka malee agaraa guuratanii billaa guuratanii nu ciriisa ka'an gaafa sanfaa hihannuu yusila bakka garri itti dheennu hin jiru nami itti himannu hin jiru nami lafaa cutti diqqaan guddaan ulee guuratee bakka billaa guuratee agaraan nama nu fadhaasiisa mataa ciraadhee. Ka'an nami bakka muluu akka katamaa muluu nutti deebi'an ollaa tokko keessatti. Amma gaafa kana guyyaa waaqila ada nami yoo guyyaan hin geenillee if kenniteef illee hin duutu. Jaarotii nama sadi waaqinu waasa. Isaanuma keessa jaarotuma isaan dhage'anu akkuma abbootii jechuudha. Jaarotii taanti nu iyya amma arrifate. Hin tuxxanu jirtu. Maa isin kolbaa gana geettu asitti cirtanii fixan keessummaa lafa dhutte waa isii yoo dhage'uu diddani malee akkamii fixanii yoo waa isaan deemanuun kana diddani didadha irratti sanii ala ollaanu bulchinu keessatti asir dhiiga namaan buuchan jettee jaarotiin tun kaate. Waan kaanti ogolfannee jaarotii taa waaqa nu kaase jidduu teennaaf warraa seentee nu isaan jala baqannee akkasiin warra nurra ka'e kaan cufan nurra raranii waaqa nu qarqaaree addee san dabarree achi guyyaa lammaffaa sadaffaa torbaan tokko achi keessa turre sanii bisaanii hin jiru. Bisaanii horii re'ee loon harree itti fincootu. Bisaan kana waraabbataa haadhonnullee isuma kaween dhaabannullee isuma. Si amma coggaarraan keessan garuu nagaa. Nageenya akkasaa nagaa ka akkanaa nagaatu hin jiru. Wayyuu Holistic Media. Guyyaa tokko ammoo asii gara areeroo kana deenne gaafasii abbaan kelloo waliin jirra keessi saaqee konfiraansii wayii deenne miilaan deemanii gaafasii. Karaa gallabaa kana karaa ooloo lafaadha. Asii karaa daawwar daawwaa achiin deema konfiraansii san. Nu asii karaa gallabaa fincaa'aan achi gara gallabaa kanaani qaxxaamurree kunnee ooloo lafaadhaan tanaan ba'an miila beekan. Nu amma miilaan dhaqnee konfiraansii kana tajaajillee fixannee yoo nuti galiisa kaanu kadhaa warra addeeti kadhatanu jira. Akka ammaa kana namni rukkisu konfiraansii gala. Ammaa beeyadoonni hobba'in fayyaa. Gaafa san konfiraansii hobba'in hin galan. Keessattuu duuba hafanii warra addeeti waa kadhatanuuf malee hin galan. Warra si nyaachisaa turu warra karaa akka akkaatiin dadhabe. Warra kanaa kadhatanii eebbisan. Dhaloota ammaa yoo konfiraansii hobba'u
gara faaruu gara tajaajiltoota kadhatanii malee warra addeetti nama hin kadhatu amma. Gaafas tajaajiltoota dhutteeyyuu warra addeetti akka kadhattutti hin galtu. Kadhaa tana nu'uu kadhaa tana kadhannu nama tokko jira dheekkamaa jedhanii makiinaa Ayisuuzii karaanii marroo hamaa ta'ee fi Ayisuuzii nu ergeera akka faarfattooti daawwatu hin galtu namni danda'e lafa gula galu jedhanii. Ayisuuziin kun karaa gallabaa kanaan marfatee gara daawwaa deema. Nu amma Ayisuuziin kun dhufee ala jira. Duuba deebi'anii warra addee kanaa waa kadhanna jedhanii dachaane amma. Namuu amma qalbii Ayisuuziin galiisa feeti. Namichutti wayaa hidhatee qaraa lukaan dhunne miilaan dhunne waan kaa aduu kadhatanu nami tokko jidduutti nama kadhatu kaan dhaabe waaqina dubbateedha. Wanni waaqina dubbatee warra galgaawota kana keessa nami sadi miilaan galtanii isiniin jedhe waaqeedha. Hujii isinirraan qaba karaa kana asii aga daawwaa miilaan galtanii waaqi isiniin jedheera. Karaa kanarra hojii qaba jedhe amma nami kun. Amma namuu ifirra eegata nami kun eenyu laate. Kaluka angalaa. Kaluka miila angalaa. Amma jedhanii gaafas abbaan keellee qeesiin teene. Hongeelaa Isaaqii faarsa tokko jira baalli basaayee jedhanii faarfataa baalli basaayee faarfattuu Xurunesh Geeloo isin miilaan galtanii. Warra carraarra bu'e. Isin miilaan galtanii nuun jedhennaani ani ishii kadhaa tana kadhannee jijjiiruu hin dandeenyu jedheeni waawoo isaanii nama ergaa dabarsuun hin jenneewe kadhatanii fixanii amma fixanii ennaane inni kadhaa tana duuba hannee kadhannee otoo kadhannee nuun jijjiiruu hin kayyade lakkisidhaa jira abbaan keetti kaane amma miilaanii oduu nu dhagginuu Ayisuuzii duutee nu bira yaa'e nama. Warri mareerame. Nu amma shaanxaa keenya qabanne ayi waaqa eegee ati jette ishi. Gaafa sanii ergaa waan jedhan namni akka malee sodaata. Akka ammaa kana salphisee ilaalu. Waaqa jedhe yoo jedhanii bakka namni akka malee sodaanna namni akkasuma sodaata. Sodaan waaqa akka malee jajjattuu nama keessa. Amma namni seesa godhatee tapha godhatee raagaayyuu namni tapha godhatee akka tapha ijoollee xixiqqoo akkasii muti barasan. Wanni suni akka nami salphisee laale kanaa muti. Wanni bee ammallee isiin jecha waaqaa salphaa ta'e odoo hin ta'ini nutti ifi salphinye malee waaqaan salphinye ammumallee yoo jecha waaqaa san salphinye nami sun ifi sallisu jira malee waaqaa muti. Jecha waaqaa yoomiyyuu ulfaata. Yoomiyyuu ka kabajame. Kanaafuu gaafas ammoo kabaja guutuun jecha waaqaa dhageenya akka malee. Kanaafuu akka waaqa jedhee jedhanii maafi kunoo duu isiin jedheerallee maaf hin jedhee adabi. Bakka akka malee sodaanna. Kaan ammoo waaqan nuun jedhee bakka waa waaqi jedhee guunna. Ittiin taphatan gaafas. Waa waaqi jedhee dheedhaa yoo jedhe nami jigaa ka'aa dheetaa tolchaa yoo jedhellee jigaa ka'aa tolcha. Jecha waaqa jedhee jennaan. Kaan amma miilaan. Oduma kaanee deennuu ayyoo xiqquma deemu bisaan dheebodheedha. Bisaan kaannaa kadhatiisa mana namaatti goran. Yoo goranu asumaa wangeela haasonna. Hifatee inda'ume keessissaa qina hifatee wanta bisaan teetee baduu jirta bisaan hin dhugee akkana naan jedhellee. Bisaan akka malee dhugaa amma yaanee lafa shaxii cufa yoo dhunnu lafa warqeetti qotan tana. Gitaara qannaa gitaara qabateera baalleen basaayee kun. Gitaara kana inni dha'uu namni nutti dacha'e. Faaruu faarsinaa asuma wangeelatti dubbanna asuma seexanni iyya asuma namni fayyaa. Adu akkana jennu daawwaa ta'an hin baane. Adu ifiifuu ifannee tajaajila. Haga daawwaa miilaan deemaa jedhe. Waan kaan adu akkana namaa dhugeessinu adu akkana seexanni nama keessaa bahu adu akkana namni dhugeeffatu naannoo san beetekirsaanii barbaadaa nama dhugeeffate itti kennaa. Achi hin baane garuu agas cufaamutti nama dhugeeffate barbaada. Lafa ta'an hin baane daawwaan baanaa amma waaqee waan nuun jedhe ammaan duuba miilaan hin deentanu. Barris miilaan deentan bakka geenuun jedhe. Na eegisanii motoriin tun lafa keessa dhutte eegisanuu makinaan karaa akka
baadiyyaa keessa lama nama motoriin deema gaafa sin jiru wanni kun cufa gaafa san nu dubbate waaqa akka motoriin lafa keessa baay'attee nami deemaa miila akka dhiisu gaafa san nu dubbate gaafa daawwaa dhunne kana wantoota akkanaa cufa jiran karaanii nuti dhunne baay'ee dheeraa garuu wanna tolchan cufa sodaa waaqaatiin tolchani gaafas waaqi namaan jedhee nami akka malee jecha amma salphisanii ilaalan kanaa moti. In sodaatama jecha waaqaa nama biratti ammumallee jecha waaqaa ulfaata namatti odoo sallisiisaa gamallee nami sun if salphisee malee waaqi yoomiyyuu kabajamaa jechisaa ulfaata. Wayyuu Holistic Media.